maal qabattee dhufte waan jette irraa waan ajaa'ibaa qabadhee dhufe wanni ana ajaa'ibaan qabadhee dhufe maaliin akka dhufe quba qabdaasna. Banaati quban qaba. Waan si ajaa'ibaa. Banaati nagaa jiruuni. Siin dhiibnee. Ajaa'iba guddaa akka qabattee fiigaa ufte argee barre. Mee daawwattoota kan keessatti gaafadha. Salaam libalaachoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtani qaalii wanti yaa ashamaa warra amantoota irraallee nagaa fayyaa jirtu baga jiraattanii Oromoo biyya kee ayilaabii. Mee maashii mee shafnatti qoy garuu kanaaf barrii aga cabutti quuquuta. Wanneen qabadhee achii balbala tumee fiigaa dhufe maal akka dhibeeta qubeen Oromoo hin fuutee bara. Maal fuute? Qubeen afaan Oromoo isiin duraan Abaacaa jennee ittiin baranne sun isiin barattee mabruuk hin jettuun irra jaartii argatte qubeen afaan Oromoo. Qubeetti jaartii fu'uu jammartanii. Fati kiyya maaluma fidda isi warri onlaayinii roobee gaddeemtamtu. Mabruuk hin jettuun ati. Akkami mabruuk jaan maalin noonni. Qubeen afaan Oromoo tagaaf anaaf ati illee ittiin barannee sun. Akka rabbiin sadarkaa isii ol fuudhee gaaf duraatu sadarkaa isii rabbi ol fuudhee jira. Arda jaartii haadha manaa bultii ijaaratte jedhan qubee maqaan isii kuullee jedhama. Kuulloo maal eemee dhageeffatu. Kuullee anta Suudii jaartii ol isii miti Agnes. Jaartii Abdallaa wanta jirsan. Kachaayinaatiin jijjiirra jedhanii rakkatanii qubee argiteen gara kanatti dhaabbataan beeku isayyuu akkasitti dhaabbata. Harkaan katabna moo kompiitara saarsiichi hojjetama moo dhageesse. Nama qofaa wal fuudhaa qubeenis walaa fuutu malaas kuullee fi qubeen wal fuudhaa. Ini tokko abdiin bannaa irraa sufi nama tokko Ante ምንድን ነው የምታወራው? Dhugama siin jechuun jira. Kiyya sumaa geeddarra kanaati. Qubeetu jaartii fuudhee qubeen afaan Oromoo tanugaa. Oy kadiiroo maal jedha? Tanugaa baga ol fuudhanii mabruuk jedha malee waan biraan jenne innillee qubeen afaan Oromoo haadha manaa nu argatu isa gammachiisee. Qubeen tun ifaajee guddaa nurraa qabdi baga fuutee jedhanillee ati akkam jetta sila? Ani dubbiin humnaan galle akkamitti baga fuutee jedha maaliin kuullee nu maaliin? Kuulleen haadha manaa. Mee nu badi. Rakkoo keessa jirra nu badi. Kuulleen haadha manaa qubee afaan Oromoo ati dura ittiin barattee saniiti. Haadha manaa isii. ምንድን ነው የሚያወራው? Kuulleen maastarassan haadha manaa qubee afaan Oromooti. Maastarassan kuullee bareeddoota qubee afaan Oromootiif nuu kennuu isaatiif soddaa keenya kabajamaa. Namni haadha manaa qubee afaan Oromootiif nu dalagee nu moggaasee nu kennu Maastar Hasan jedhamu. Eessatti argaman isaan haati? Biyya Ameerikaa kana keessa jiran soddaa kennaa jedhan. Waan akkanaatu deemuu jiraate ajaa'ibamatti yoo xiqqaate sooshaal miidiyaa kanarra deemu wanni takka wanni ati beektu wanni ati agartee hin jiru. Namni yoo xiqqaate yoo waan haarawaa argu fiigee sittiin dhufa ati yoo xiqqaate. Jiraa dhukaa. Ati waan akkanaatu nagarra amma silaa. Mee bani. Sargi yoo dhayidha silaa. Sargi yoo maayidhaa. Kiyya wanni kun naan galle yoo ganaarra deebi'ee caqasee hixa. Qubeen ati takka jettee xiqqeen irraa kaaftee ittiin barattee afaan kan kee ittiin barattee ittiin xumurtee haga ilaa har'aatitti ittiin barreessitee ittiin katabtee ittiin dubbiftu yoo jaartee argatu akkamitti hafta sargee hin qaanfattu xiqqoollee sitti hin dhagamu. Maal bana kunoo irra deebitee dhageeffachuu hin jirtu. Mee turarraa bani. Annaa hin gallee iyyuu bani. Afaan Oromootiif nuu kennuu isaatiif soddaa keenya kabajamaa. Mee durarraa. Nama qofaa wal fuudhaa qubeenis walaa fuutu malaas kuullee fi qubeen wal fuudhaa. Gabaabaa jeenyellee. Kuulleen dubartiidha waan taate. Adde kuulleen An kuullee muncoo san beeku. afaan Oromooti. Maastarassan Muncoo naan jaallan hundee. qubee afaan Oromootiif nuu kennuu isaatiif soddaa keenya kabajamaa. Ati mujatti dambeet ati maal? Ani kuullee taa'ee. Ani haasawummaan kan keetu giraa naggalee eegamu. Maal keessatti galee? Ani mujatti su'uushii jirtu takka beeka kuullee. TikTok irratti beekaa. Saniin itti bara kuullee qubeedha bara qubee haarawa maqaan isii kuullee jedhamtutu dhufee siin jenna. Dittiin galmaa gimina cinqilaatu. Abdalla oonu jettanii ka TikTok irratti oonu Abdallaati.
Kaminimmo. Kajaarti fuullee tokko. Yaa fi Ustaaz Kamal Abdallah taata. Artisti Kamal Abdallah. Isaami sheeka yaa ta'u amma ka jechuun ani amma naa gale ka kiu jechuun amma ka kiu jechuun miti kaa jechuun leen amma yoo ta'e qubeen afaan Oromoo sargii godhachuuf deemti akkasii quba qabaadhu galata sirraa qabdi ulataa sirraa qabdi waan fidduuf waan ittiin dhayxu waan guyyaa isiin fuutu qabattee ittiin dhayxu qopheeffadhu akkasii maal taatee ati qo'aati garuu ሪያሊቲ ኪያ በእናትህ እንደዚህ አይነት ነገር ግን እውነት ነው እንዴ? እውነት ነው። ወጀታ እውነት ነው። አከሲ ዳወቶ ተከነ ከበጀሞ ኦሮኒ ዋን አከናቲን ጎች አከና የቹን ዋን ቡርጃጂ ነመከነ ከሰቱ ሶሻል ሚዲያ ከነሮ ዲገድ እንደምታ ታዮን ከነለ ኢሲን ጃላን ኢሲን ከበኛ ዋን አከና የሮሪሳ አማ ሚቲ የሮዳን ነው ይገዳ የሮ ከነቱ ማን ከነ የሮ ቁቤ jijjiiratu osoo hin taane yeroo uummata keenya beelaa fi rakkina keessaa jijjiirtan irra dalagaa yeroo qubee itti deebinaa namni keenya sadarkaa itti namni keenya adda keessa jiru laalaa waa dalagaa malee akkanaan lafaa kaatanii waan tokko uummata gabbaaftanii uummata burjaajessinaa kanaafuu ka qubeedhaa suuta gaafa uummanni keenya waan silaa barbaadu waan silaa fedhe warri isaan baranne hundi garaa gaddee bitee baratta kutaa tokkorraa Kube tokko jettama fakki China ota ento wonnon ka China tiyajjir jechuun amma bar wanni tokko ni nama dhibu maasi fakkaat qubeen akkana jirti gariin isii akkana fa ma qottoo fakkaatti qubeen maan takkatti nuti akkana jirtu jira qubeen takkatti ta China ti garutun teennata durii talaatini jechuun amma isin maanuu China irraa citti jechuun China irraa China ti ta China wanni China kun forjidi wanni China kun forjidi nu ta'u maaliif nuuf sadarkaa tokko by the way China Saudi America Saudi bika kanamni no be kurra irraa saamiti iPhone ka China ti bar war biyya guddatte waan originali qopheessiti garuu biyya Itoophiyaati maal qopheessiti mobaayilii zamana tokko iyyansan biyya darbe tokko bee mobaayilii ookingi jedhan tokko yoo lafa jaalatu akka malee iyyu tokko biyya China bar bilbilli sun biyya China irra didii as Itoophiyaa yoo dhufe Itoophiyaan lafa qabbanaati lafa nagaati as ga'ee lafa jaalatee jenna iyyaan dachii walitti hin buusu seeta kifilitti guyyaa tokko natti iyyee darbuma kana waan ta'eef qubeen amma dhufu wanni China fuujiti China karaanu kun torbeen turu akkanaan China irraa argifatanii kuni qubeen waan ta'ullee natti fakkaatu waan rabbi keerii haa go'u waan uummanni fudhatu natti fakkaanne gin immoo adaraa rabbi warra qubee kana oomishtan hadaraa wanni takkatti isin dhaamadhu gaafa qubee tana qubee afaan Oromoo fuusiftan sargii akkanaan dhossine qofa bakka jirurraa ka'ee kadiiroo jee beera kana Indaitatille maal anillee isimaan baradhatillee isimaan baradhe isimaan barreessuu jirra isimaan dubbisuu jirra galaataan ulataa guddaan duraa qabdi qubeentu baga fuutee jedha. Kana waan ta'eef namoonni itti baacanii miti. Daawwattoota keenya kabajamoo namoonni viidiyoo kana share like godhaati mee namoota waan kana olii oofanii ajandaa uummata keessa facaasan biraa gooti viidiyoo kan uummata bira geessa. Kanaafuu waan akkanaa kana nurraa dhaabaa yeroo nama keessa jirru yeroo akkasiitii miti. Yeroo uummanni keenya ar'a bullaa jedhu keessatti waan akkanaa uummata gabbaasuun doomna amkeeri namoonni waan akkanaa dalaidan namoota biyya guddatte keessa makiinaa gaarii oofaa mana bareeda keessa teettanii mana bareeda keessa ta'aniiti waan fedhan haasa'uu fi waan fedhan dubbachuun homaa rakkoo hin qabu hin dandeettanii waan fedhan haasa'u gin immoo uummata keenya biyya keessa jiruuf yaaduun isinirra jirti tilmaamaa kanaafuu daawwattoota keenya kabajamoo guyyaa har'aa isin bashannansiisnas isin kofalchiifnas akkasumas yaada asuma keessaa yoo osoo qoosu laa jira hundi warri qubee kana barate osoo taphannu osoo jechuun waan dubbanne kana keessa qubna gadi jira waan ta'eef yaada kana dabarsaati share like waliin godhaati mee addunyaa tanaan balleessaa yaaki abbichuma qubee baase san biraan naagaa maastar hasaniin biraan naagaa maastar Ken yeroo nama keessa jiru isin jaalannaa isin kabajnaa wallahi dhugaa yoo dubbanne dhugaa yoo dubbanne wanni Chaayinaatiin wanni baay'ee iddoo guddaa isiniif qabna ija ummata Oromoo miliyoona 60 keessa jirtan dhugaa dubbachuuf gene immoo waan kana yeroo isaatiin nu eegaa hayyoonni keenya irratti amari
teenneesu Kun amma yaada kennaa amma kan nu yaachisu waa'ee qubeedhaa osoo hin taane waa'ee uummata keenyaatti nu yaachisa. Uummanni keenya nu yaachisuu qaba. Gama kanaan kanuma dubbachuu barbaada. Wanni itti dabaltuu jiraate itti fufi. Jechuun kun kan nagarnaa wanta jechuun kun wanta onnoo hin qabne wayitii eenyufu so jechuun hayyoonni keenya irratti walii galee nuu ta'uun wanni uummata Oromootii ta'u nuu ta'a waan kana ta'eef for future marimaan deemama waan kana deema. Immoo wanti kun atillee akkasii quba qabaadhu. Ganaa gad deebitee qubee kana barachuun kutaa tokkorra yeroo qabu amma achi yeroo yaada abbaate. Inni baratta jaartagee waliin baratta. Gad deebitanii kutaa tokkorra. Inni barannaa isi rakkoon qabu. Kutaa tokkorra akkaataa maqaa kee itti mi'a qubee amaarawaa kana maqaan kee akkamitti barreeffama? Kaaf ani hin beekan. Kaafii afaan Arabaatiifuu galchite. Daawwattoota keenya kabajamoo ishee laayik sabskiraayib godhaa akkasinitti tolu abdii qaba.